Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashamarka fuuni jaalatamtootaa fi kabajamtoota uummata Oromoo jirra jirtu bakkuma jirtanitti nagaa fi kabajaan keenya isin biraa jiraatu kan biyya keessaa fi kan biyya alaallee ashamarka fuuni warroonni kiristaanaallee amantiif kutaan osoo addaan qoodeen hundi keessanuu bakkuma jirtanitti nagaa fi kabajaan keenya isin biraa jiraatu isiniin jecha warroofni hordoftoota zulaamaa shootaatan hundi keessanuu bakkuma jirtanitti nagaa fi kabajaan keenya isin biraa jiraatu chaarrillee soofaa hedduu babbareedaa ta'e lama qabadhee isin dhufee jira ka obboleeyyan lama goddanyoota lamaanii yookiin obboleeyyan lamaanii jechuudha akkuma isin argartan kana ijoolleen biyya hundumaayyuu oliif obboleeyyaniin akkasumatti hima jechuudha yeroo baay'ee goddanyoota lamaanii jechuudha akkuma isin argartan kana diizaayiniin lachiyyuu garagaraa karariilleen garagaraa akkasuma soofaalleen garagara jechuudha akkuma isin argartan kana soofaan obboleetti teenna soofiyaa akkana fakkaata jechuudha ka soofiyaati jechuudha kuni maashaallaadha lachuu biyyuma tokko deema jechuudha biyya tokko fe'ama hedduu namatti tola lachuu adaamaa deema biyyuma tokko deema jechuudha akkuma isin argartan kana maashaallah sinjidee jira soofii hedduu jaalatta hedduurra gammadda dhiyaada soofaan kun nama 8 teessisaa akkuma isin argartan kana soofaa hedduu bareedaa ta'e jechuudha namoonni soofaa kun isinitti tole soofaa kana jaalattan jechuun irraanfatinaa isiniin jedha carqiin isaallee carqii kwaalitiidha akkasuma mooyyuu akkaataan hojjechiifame isaallee homaa waan isinitti himu hin qabu ija keessaniin argaa jirtan jechuudha carqiin isaa kinoo kana hundi isaa carqii miti jechuudha hundi isaa carqii miti asirratti soofaa kanarratti waa baay'ee wanta isinitti himuu fi wanta adda baafattantu baay'eetu jira viidiyoo kana hanga xumuraa dhageeffadhaa isiniin jedha asuma saabskiraayib laayik sheer gochuun irraanfatinaa kinooti xarziin lamaanuu gama lamaanittuyyuu isa kana qaba jechuudha maashaallah hedduu bareechisa jechuudha inni kun akkuma agartan kana gubbaan isaa kun leezariidha jechuudha beeftiraasiin isaallee cinaan tokko leezarii cinaan tokko carqii akkuma agartan kana jira jechuudha maashaallah hedduu bareeda daaddaarni isaallee hodhame ajaa'ibatti jechuudha akkuma isin argartan kana maashaallah jedhee jira namni isa kana jaalattanii isinitti tole ajajadhaa isiniin jedha beeftiraasiin kun ka isin barbaadan isinii dalagama yoo barbaadan leezariin illee isinii dalagama yoo barbaadan wal keessa teebiliin kun isaallee teebilii kana jechuudha teebiliin kun illee kophatti dalagama malee isa wajjin gatiin isaa as keessa hin oolu namni barbaadan teebilii illee kophatti dalasiifachuu dandeettan dhiisuu dandeettan jechuudha inni biraa soofaa kana soofaan kun cinaan tokko leezarii cinaan tokko immoo carqii jechuudha akkuma isin argartan kana cinaan tokko leezarii cinaan tokko carqiidha jechuudha teebilii kana namni barbaadan diizaayinii kana qofaan osoo hin taane diizaayinii isin barbaadaniif akkaataa isin barbaadan isin dalagama obboleettiin teenya soofiyaan garuu diizaayinii kanaan jaalattee jirti jechuudha akkuma isin argartan kana soofaan kun qaamni isaa guutuun carqii fi leezariidha jechuudha yoo barbaadan leezarii qofaan illee isin dalagama gatiin isaa homaa garaagarummaa tokko hin qabu gatiin isaa tokkuma yoo barbaadan carqii qofaan illee isin dalagama kanaan dura carqii qofaan illee baasee ture yoo irraanfachuu baattanii carqii qofaan illee baasee ture akkasuma leezarii qofaan illee baasaa jira jechuudha wal keessa illee leezarii fi carqiin illee wal keessa hin baay'atin isaa 85 qofa jechuudha namoonni barbaadan ajajadhaati yookaan dalasiifadhaa isiniin jedha ajajaan dalagama malee harka gurguramu hin jiru gatiin isaa gatii har'aati kuni asirraa yeroo dheeraa turtanii yookaan ji'a tokko turaa 15 turaa yoo nagaafattan gatiin isaa kanaa miti gatiin isaa hin dabala gatiin har'aa 85 soofaan darajaa qaba akkuma isin beektan soofaan nu bira 40tu jira 60tu jira 85tu jira garaagarummaa qaba hundi isaayyuu maaliif garagara jettanii gaafachuun keessaniin oolu ka soofiyaati jechuudha kuni asumaan ka samiraati isinaansa jechuudha inni kun ka samiraati inni kun qaamni isaa guutuun boondiitiidha jechuudha akkuma arabiyaa majlisiiti diizaayiniin kun diizaayinii layyetti jedhe jechuudha maashaallaadha namoonni barbaadan jedhaa isiniin jedha namni soofaa kana jaalattan jedhaa isiniin jedha hedduu bareedaadha kun ammoo teebilii isaati teebilii isaa kana argitanii akkatti dalagame hedduu bareedee dalagame jechuudha diizaayinii kana jaalattan kararii barbaadaniin ajajachuu dandeettan kararii kireemiin barbaadanii isa kanaan barbaadanii kafeetaniin ajajachuu dandeettan jechuudha namoonni barbaadan kararii barbaadaniin isinii dalagna jechuudha kararii kana qofaa miti teebilii isaati teebiliin isaallee hedduu guddaa ka ta'ee fi akkasuma bareedaa ka ta'e jechuudha boondiidii isiniin jedhee jira yoo boondiidii hin taane diizaayinii kanaan dalagamuu hin danda'u boondiidii qofatu diizaayinii kanaan dalagama jechuudha akkuma isin argartan kana maashaallah soofaa kana namni jaalattanii isinitti tole ajajachuu hin dandeettan isiniin jedha gatiin isaa inni kun hin dabala maashaallah isin jedhee jira nagaan itti agalchoo obboleetti yaaqaali namni erga itti ifaajee yeroo hedduu hawaan hawwii qabu kana erga yeroo dheeraatti hawaa ture dalasiifachuun isaa organoollee wanta gaarii waan bareeda erga osoo dalasiifatee namatti tola jechuudha obboleettiin teenya kinootti akkanatti haala kanaan waan bareedaa ajaa'iba kana dalasiifattee jirti jechuudha
soofaa kanarratti beektiraasii afurtu iyyuu jira jechuudha. Akkuma isin argartan kana maashaallah kinooti akkanatti beektiraasii afurtu jira jechuudha. Soofaan irra taa'ii kanarratti namoonni barbaadan jedhaa isiniin jedha hedduu bareeda jechuudha. Kinooti soofaa tokkocharra beektiraasii shantu jira, tokkorrallee afurtu jira akkasumatti jira jechuudha. Gubbaa isaa kan argitanii diizaayinii gubbaa isaa irra akka dalagame kana maashaallah hedduu bareeda jechuudha. Boondii dhiyoo hin taane kun akkana dalagamuu hin danda'u jechuudha. Gatiin isaa xiqqoo isin jalaa qaalaha garuuyyuu isin murteessuu dandeettanii yoo horoma barbaadda waan akkana dalasiifachuu yoo ammoo gatiin isin ol bahaa ta'e ka gatiin isaa qannasullee hin jira ka duratti isin mul'isanii boondiidhaan barbaaddanis boondii barbaadanii dalasiifachuu dandeettanii maashaallaadha akkuma isin argitan kana jira jechuudha. Soofaan kunniin namni barbaadan kararii isin garuu kararii feetanii kararii isinitti toleen jedha. Diizaayiniin isaa kana yoo ta'e gatiin isaa tokkuma jechuudha. Gatiin isaa garaagarummaa biraa hin qabu diizaayiniidha malee. Akkuma isin argitan kana kunniin abbaa tokko tokkooti jechuudha. Jalli isaallee kinooti maashaallah taa'umsi isaa kan jalaa kunillee sibiila jechuudha. Sibiilli kun kan isin barbaadan isin gala yoo barbaadan warqaammaa akka beektiraasii irra jiru kan argitanii isaanillee isin gala jechuudha. Yoo barbaadan sun fedha keessanii warqaammaa kinoo asirra jiru kanaan sararri kun ka boondii qofatu kan dalagama jechuudha. Ka sararaa kun boondii qofa kan dalagama. Teebiliin isaallee kinoo akkuma isin argitan kana maashaallah akkana jira jechuudha. Teebilii hedduu bareedaa ta'e jechuudha. Namoonni barbaadanii ajajadhaa dalasiifadhaa. Gatiin isaa meeqa jechuun keessan hin oolu. Gatiin isaa birrii 100 fi 50 jechuudha kun jechuudha. Ka Samiraa kun 100 fi 50 ka Soofiyaa ammoo 85 isiniin jedhee jira. Namoonni barbaadanii ka barbaadan keessa dalasiifadhaa isiniin jedha. Asumaan viidiyoo kee kana saabskiraayib laayik sheer gochuun hin raaffatinaa nagaatti turtii gaarii.